hambaa addunyaa ta'uudhaan eega galmeessame booda yeroo duraatiif ayyaanni cuuphaa naannolee Itoophiyaa adda addaatti sirna ho'aadhaan ayyaaneffamee oole. Keessumaa bakka uummanni gara miliyoona 2 ta'u irratti argame jedhame Itoophiyaa Saayilawarq Zawudee, giifti dureen Itoophiyaa Zinnaash Taayyaachoo, jilli Eertiraaf daawwattoonni sadarkaa addunyaa argamuun isaanii himamee jira. Pireezidaantittiin Itoophiyaa Saayilawarq Zawudee haasawa dhageessisaniin hambaalee kunuunfatanii tursiisuun beekamtii sadarkaa addunyaatiin nama ga'a jechuudhaan hubachiisanii jiran. Ayyaana cuuphaa Gondaritti ayyaaneffame kanarratti taa'umsi mukaa amantootaaf kaayamee ture cabuu isaarraa kan ka'e lubbuun namoota 12 dhabamuudhaaf kanneen 100 ol ta'an immoo madaa'uun isaanii Asteer Misgaanaaw Baahirdaarraa gabaastee jirti. Ayyaanni cuuphaa bulchiisa naannoo Tigraay Maqaleedhaaf Maayicoo keessatti sirna ho'aadhaan ayyaaneffamuunis himamee jira. Kan ayyaanichi sadarkaa bulchiisa naannootti kabajame magaalaa Maayicootti yoo ta'u, kan sirna sanarratti argamuudhaan haasawa dhageessisan pireezidaantiin bulchiisa naannootti isaaniis ta'e uummanni Tigraay uummatoota Itoophiyaa kabiroo waliin guddachuu kan barbaadu malee waraansatti kanneen qophaa'an miti jechuudhaan dubbatanii jiran jedhamee jira. Naannoo Tigraay bakkawwan adda addaattis ayyaanni kun ayyaaneffamuun himamee jira. Magaalaa Deseetti immoo dargaggoonni ganda Agargizaa jedhamutti argaman lammiilee gargaarsaaf hirkoo hin qabne kunuunsuudhaan akkasumas immoo piroojeektii gargaarsaa waaraa isaaniif kennu eebbisiisuudhaan ayyaana cuuphaa ayyaaneffachuu isaaniiti kan dubbatame. Eertiraa keessatti ayyaanni cuuphaa hordoftoota amantii kiristaanaatiin sirna ho'aadhaan ayyaaneffamuunis himamee jira. Magaalaa Asmaraa waltajjii Maay Ximqat jedhamutti sirna geggeessame irratti amantoota uffata aadaa uffataniin faarfannaaf kadhannaadhaan ayyaaneffamuun isaa himamee jira. Hordoftoonni amantii kanarratti hoogganoonni amantii bishaan bakka itti cuubaman sana eebbisuudhaan uummannis cuubamee jira jedhamee jira. Ayyaanni cuuphaa Oromiyaa Amboof bakkawwan adda addaatti sirna ho'aadhaan ayyaaneffamee jira. Har'a Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa dhalataa luba waldaa kiristaanaa falmaa mirga uummataa Dr. Maartin Luuter Kingitu yaadatamee oole. Guyyaa maqaa guyyaa dhalata Dr. Maartin Luuter Kingiin yaadatamee oolu kun waggaa waggaatti baatiin amajjii galee wixata sadaffaatti ayyaaneffama. Bara 1963 magaalaa galma mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Waashingten DC'tti mirgi walqixxummaa lammiiwwan gurraachaa akka kabajamu uummata 100,000 lakkaa'amu walgahii yaa'ee ture duratti haasawa isaanii baay'ee dinqisiifamaa hafe I have a dream yookaan immoo mul'atan qaba jedhu dhageessisanii turan Dr. King. I have a dream that my poor little children will one day live in a nation. Mul'atan qaba ijoolleen koo xixiqqoon afran biyya bifa gogaa qaama isaaniitiin utuu hin taane eenyummaa isaaniitiin itti madaalaman keessa akka jiraatan natti mul'ata jedhanii turan Dr. Luuter King haasawa isaanii sana keessatti. Hoogganoonni addunyaa kaleessaa biyya mootummaa lama wal mormu taayitaa dhuunfachuudhaan wal rakkisaa jiru Liibiyaarra uggura meeshaa waraanaa kaa'uuf dhimma biyyattii keessa harka baafachuudhaan walii galanii jiru. Kanneen gamtaa Awurooppaa, tokkummaa mootummootaa, gamtaa Afrikaaf liigii Arabaarraa biyya Jarmanii magaalaa Berliinitti kaleessa walgaan hoogganoonni addunyaa 12 walii galtee Liibiyaatti dhiibbaa godhu kana kan isaan mallatteessan jedhamee jira. Oduudhaan kana. Dhimma Afrikaatti gargaaraan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Tiiboor Naaj hoogganaa garee mormituu Kaameruun kan filannoo pireezidaantummaa bara 2018 biyyattii keessatti geggeessame anatu injifate jedhan Mooris Kaamtoo wajjin walgaanii dubbachuun isaanii gama tokkoon yaada deeggarsaa gama biraatiin immoo mormii dippiloomaaticha irratti kaasee jira. Mr. Naaj roobi dabre kana daawwannaa biyyoota Afrikaa 5 keessatti geggeessuuf karoorfatan jalqabuu isaanii dura raadiyoo France International jedhamuuf gaaffiif deebii kennaniin rakkoo kutaalee Kaameruun afaan Ingilizii dubbatan keessatti gareelee adda baaftotaa waliin uumameef lubbuu namoota 3,000 ol galaafate furuudhaaf aangawoonni biyyattii hojii gahaan hojjenne jechuudhaan dubbachuun isaanii dhagahamee jira. Gara Afrikaatti qajeeluu isaanii dura as Waashingtanitti hoogganicha garee mormituu Mooris Kaamtoo wajjin walgaan Naash.
Ajala mammajiin dorgommii kubbaa miilaa akka malee xoowituu fi kilabooti kubbaa miilaa ammoo nam taphata jajjabaa katti ergifatan ka bitatanillee ammallee guyyaa 11 tafeef nam qixeeffachuuf English Premier League kanaan nama hedduu bitachuu jirti. Ismaahila Soro gurba Ivory Coast kilabii Israel Beni Yehuda Tel Aviv FC jedhanii taphata. Amma Celtic galuuf yawaanchuuf qixeeffate. Akka maanaajerii Celtic jedhetti gurbaa kan kontiraataa isaa fixuuf jiran gurbaan kun namganna 21ti. Achuma English Premier League keessa Aston Villa illee ammoo gurbaa Faransaay kilabii Qatar Al Gharafa taphatu Jonathan Koja kontiraat ganna 2.6 bitatte. Gurbaan kun Ivory Coast illee taphata ganna 4 duratti $14 miliyoon caaltuun bitatan. Gamkaanin ammoo English Premier League keessa gurbaan Manchester United taphatu Marcus Rashford akka manaajerii isaa jedhetti tapha irratti lafa immoo fallaante torbaan waan taphatu iyyuu fakkaatu guddoo miidhame. Nama kun tapha roobii dabartee irratti kilabiin isaa dorgommii FA Cup irratti Wolves waliin taphateetiin 1-2 moote jennaan nafi miilii isaallee tapha irratti miidhame. Tapha kilabii isaa keessallee hin jiru tapha kilabii isaa kakaleellee keessa hin jiru. United tan maleellee gurbaa ganna 16 Londonitti magaalaa Birmingham taphatu Jude Bellingham bitachuu feeti. Isallee qara $1 miliyoon hedduutiin bitataniitiin harka qaban. Kontiraatii isaa ja'an duuba dhumata. NFL National Football League wal dorgommii kilabii kubbaa miilaa harkaaf Ameerikaati. NFL keessa garee 32 jira. AFC fi NFC jedhaniitiin Ameerikaa fuula lama qoodaatiin gama kakkaatiin taphatan. Achi keessa ammoo abbaan dabsateetiin ba'e dorgommii Super Bowl yookaan waancaa kubbaa miilaa Ameerikaatiif dabra. Akka kanaan FC keessa kilabiin Kansas City Chiefs Tennessee Titans 35-24 moote waancaa Super Bowliif walitti hafan. San Francisco 49ers illee walitti hafan. 49ers tunin Green Bay Packers 37-20 mooteetiin bira dabarte. Super Bowlii tana nam miliyoon hedduu daawwata. Sekondii 30 keessatti beesisii Super Bowl irratti $1 miliyoon hedduuti. Super Bowl baranaa gurran dhalaa lambar 2020 Miami Florida taphatan. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Itoophiyaa illee itti jiranii magaalaa Maqalee tokkeessoo jira. Faasil Lammeessoo, Shirendee Sillaasee, Sadeessoo, Qiddus Goorgisii fi akka jecha walitti aananii Oromiyaa kilaboota Oromiyaa keessaa Jimmaa fi Adaamaan 11 fi 14 jiran. Ayyaanni yaadannoo cuuphaa Yesuus Kiristoos bara 2012 yeroo kabajamutti namootni 1000 lakkaa'aman magaalaa Amboo bakka ayyaanni cuuphaatti kabajamutti walitti qabamanii turan. Kadhannaa abbootii amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa faarsaadhaa fi ililleedhaanis miidhageera ayyaanichi. Ayyaana kataraaf cuuphaa dursuun hordoftootni amantii kanneen biroo keessumatti hordoftootni amantaa Islaamaa bakka ayyaanichi itti kabajamu dursanii qulqulleessuu isaaniif galatni dhiyaateefii jira. Luba mana amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa magaalaa Ambootti argaman irraa. Isaan shamarranistaan naannoo kana yeroo keessa deddeebitanii torbee darbe keessa argaa turtanii tutturaa wayii ture. Tutturaa kan immoo qulqulleessanii nu faanatanii nuti obbolaadha jibba hin qabnu lolas hin qabnu walakkaa keenya se'ee kan nu suggu waaqayyoon nurraa dha'u jedhanii nu faana qulqulleessanii nu galateeffadha. Ayyaanni cuuphaa maaliif akka kabajamu hangafa lubootaa Qasiis Taammiruu Ishatuu akkasitti ibsanii jiru. Akka Yohaannis laga Yordaanositti Yesuus Kiristoos hin cuuphame gugee fakkaatee xafuuri qulqulluun qaama gugeetiin dhufee isarra qubate. Kanaaf egaa abbaa ilma hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko sadii ta'uunsaa hin beekame nutti agarsiise. Waa'ee cuuphaa kanaa otoo duuka mootasaa hin filatiin otoo raajii adda addaa hin hojjetiin otoo soomaaf gara Qorontoos hin seenin duraan dursee maal raawwate cuuphaa raawwate. Kanaafidha Yordaanos immoo hin baqatte. Maaliif baqatte seetan? Hin sodaatte. Maaliif irratti barreeffame akka namummaa isaatiin irra hojjeteef akka waaqummaa isaatiin immoo akka dhadhaa baqseetu garbummaa keenya nuu balleesse. Hordoftootni amantichaa ayyaana cuuphaa irratti argamanis kabaja ayyaanichaa ilaalchisee akkas jedhan. Maqaan kiyya Abdiisaa jedhama. Cuuphaan kun baay'ee nama gammachiisuudha. Jaalala irratti hundaa'eedha. Uummanni akkuma jirutti uummanni naannoo magaalaa Amboo baay'ee kabajachaa jira. Kabajni kun immoo agarsiisuu dhiisuudha. Gammachuudhaan kabajachaa jira uummanni magaalaa Amboo. Kana keessatti immoo kan laallu jaalala guddaadha. Jaalala nuuf haa kennu jechaa jiru. Kan farfata tasfa gammadan jedhama. Ayyaanni baay'ee nama gammachiisa. Namoonni illee baay'ee dhufanii jiru. Ayyaanni bara kanaas kan bara darbeerra baay'ee addaadha. Demuluun jedhama. Amboo hospitaalan hojjedha. Waa'ee ayyaana kana baay'eetti nama gammachiisa. Kunoo gizee dhamma qabansi nama gammachiisa.
hundumtuu ayyaana isaa gisee akkasitti bahee kabajatu das nama jedhu kana gammachuun keenya. Maqaan koo Guddataa Faanaan jedhama. Xiinxalli waggaa waggaadhaan kabajaa. Sirbee bareechee jaarsi taabota uffatee bahee eebbisee galee dhaarqii isaa murata. Ijoolleen akkasuma karameellaa bittee isa dheebotas immoo afaan keessa keewwattee nyaachaa turtee hoollee sirbitee bareetti kun bareeda. Yeroo ayyaanni cuuphaa kabajamutti waan ta'uu qaba jedhanis dubbatanii jiru hordoftootni amantichaa. Daakun Gabroo Mikaa'el jedhama. Barataa Amboo Yuunivarsiitiiti. Namoonni qalinni irraa qulqullaa'uu qabu cubbuudhaa jechuudha. Biyyi keenya amma yeroo ammaa kana baay'ee kan nama sodaachisu haala lolaa fi yaaddessaa keessa jirti jechuudha. Yeroo jireenya biyya lafaa kana dhiisanii cubbuu isaanii irraa qullaa'anii gara jireenya gaariitti gara jireenya naamusa qabu hawaasa kabajuu nama jaallachuutti deebi'uu qabuun jedha gama kooti. Gaafa cuuphamnu cubburra qulqulleessuudhaaf kana namni cubbuu isaarra qulqullaa'uu qaban jedhan wal jibbuu wal gaarreeffachuu maali gochuun kun innumtisuu mataa isaatiin iyyuu cubbuudhaan yoo cuuphaa kana cuuphame namoonni isa kanarraa akka qulqullaa'uuf. Taabotota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa 6 magaalaa Ambootti argaman keessaa kanneen 5 ta'an kaleessa mana qulqullummaa isaaniitii ba'uun bakka akka laga hordoftootni amantichaa dhageessanii fi sirbaaf dhiichisaan marfamanii yoo gara mana qulqullummaa dhufaniitti deebi'an taabotni qulqulluu Mikaa'elaa achuma buluun boru sagantaa wal fakkaataan gara mana qulqullummaa dhufeetti akka deebi'u luba mana amantichaa tokkorraa hubachuu danda'een jira. Har'a guutuu biyyattiitti ayyaanni cuuphaa kan bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo biratti kabajamaa ooleera. Ayyaaneffamuu ayyaana cuuphaa ilaalchisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa luba tokko dubbisee jira. Mallaaka Gannat Qomoos Abbaa Gabra Maariyaam Nagaasaa Guddataa jedhamu. Cuuphaan kan eegale jechuun waa'ee ayyaana cuuphaa yeroo ibsan. Nama jalqabaa kan ta'e abbaan keenya Addaamiif haati keenya Hewaan cubbuu hojjechuudhaan mucummaa isaanii dhabaniiru. Mucummaa isaanii cubbuun harkaa fuudhame kana gooftaan keenya lammata akka isaan dhalataniif lammata dhalatanii mucummaa isaanii jalqabaatti kabaja isaanii bakka isaanii jalqabaatti akka isaan deebi'aniifidha. Lammata dhalachuun immoo haadha ofiitti deebi'anii sun ta'in akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 kaasee gooftaan keenya Niqoodimoosiin barsiisee turetti namni kan lammata dhalatu bishaan hafuura qulqulluu irraa dhalata jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya nama kabaja isaa gadhiisee mucummaa isaa dhabe kana mucummaa isaa deebisuuf jecha guyyaa har'aa kana yaadannu kanaan dhalatee akka foonitti jechuudha. Haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamiin dhalatee gaafa waggaa 30 cuuphame gooftaan keenya. Gaafa waggaa 30 cuuphamuun isaa kun Addaam gaafa dhalate sana gaafa uumame nama waggaa 30 qeerroo dargaggeessa waggaa 30 ta'eeti Addaam kan uumame. Nama dhalatee gaafa waggaa 30 ta'e dhalatee mucummaa isaa dhabe kanaaf mucummaa deebisuuf jedheetu guyyaa sana cuuphame jechuudha. Yeroo ayyaanni cuuphaa gahu waggaa waggaadhaan kabajamuun yaadannoo gooftaa Yesuus Kiristoos raawwatee fi jedhan abbaan Gabra Maariyaam. Kunis egaa gooftaan keenya kan cuuphame mucummaa keenya deebisuuf fakkeenya nuu ta'u waan ta'eef kunis waggaa waggaadhaan yaadannoo sana yaadanna jechuudha malee waggaa waggaan gaafa cuuphamnu kana waggaa waggaadhaan mucummaa Sillaasee irraa arganne dhalannaa osoo hin ta'in waggaa waggaan yaadannoo gaafa sanaa yaadachuuf kabajanna jechuudha ayyaana cuuphaa kana karaa. Ayyaanni cuuphaa bara 2012 akka Itoophiyaatti ayyaana gammachuu dachaan kabajamedha. Ayyaanni cuuphaa hambaalee Itoophiyaan yuuniskootti galmeessifte keessaa tokko ta'eera kan jedhan lubni kun sadarkaa Oromiyaatti wantoonni ayyaana cuuphaa bara kanaa adda taasisan hedduudha jedhaniiru. Addunyaatti galmaa'uusaan gammachiiseera. Inni lammataa ayyaannumti cuuphaa saba Oromoo biratti aadaa fi duudhaa Oromoo waan kabajamuuf kabaja guddaadha. Inni sadaffaan garuu barana manni lubummaa Oromiyaa bakka garaagaraatti waajjira keenya banachaa yeroo jirrutti saba keenya wajjin gadi buunee sagalee Waaqayyoo afaan isaaniin akka isaan baratan luboonni afaan isaaniin akka isaan barsiisan uummanni jaarsaaf jaartiin daa'imni afaan dhaga'aniin sagalee Waaqayyoo akka isaan barataniif bara gochaa jirru kana keessa kabajamuun isaaniif immoo ayyaana guddaadha. Duraan ayyaanni garaagaraas Oromiyaa keessatti gaafa kabajamu dhibbatti dhaabbatera jechuu yoo dadhabnellee koreen mana lubummaa kun lallabaa gorsaa jirrutti bataskaanni alaabaa hin qabdu. Mallattoon bataskaanni qabdu fannoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf alaabumti jedhamu naannaa bataskaana keenyaatti bakka hin qabu. Ayyaanni cuuphaa akka naannoo Oromiyaatti Oromoota hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ta'an uffannaa aadaan faayamanii wantoota eenyummaa isaanii calaqqisiisaniin ayyaaneffachaa oolan jedhan abbaan Gabra Maariyaam.